akkam naa jirtani nagumaa nagayaa hojii buchuloota gurraan isin gayaa waan jarri hojjatte gurraan naa dhagayaa hojii jaraa namni argumanaa gadi baya ilmaan bilsiginnaa warra sammuun dhoqqee kanamatti hadhaawa akka shiroo doqqee kaasoyni isaa nama hudhu kokkee beerran jaraatillee dudulloota shorqee siras wal fakkaattii waluma barbaaddii sammuu namaa dhiifteetta horii tiyyaaddii har'aa fi borullee irraan qabnu abdii kun ummata badaa ilmaan mililigiisitti beeynee jirra yaabdan munaafiqii bara maraa booyuu hin dandeenyu cinqii dakkan godhiyatin irraa dhiki ofumaa ol fuunee kursii gubbaa keennee waan qabnuun qarqaarree biyya ormaa teennee kamanu nyaachuudhaaf ol ka'e dhageen bilchiginnaa bilginnaa walitti ol duudee maqaa doktorummaa eenyu jara muude sila anka jedhu iman saalfattanii maqaa doktorummaa wayta baafattani kaan maqaa Mustafaa ilmaan isaa gate adda isaa rafaa kaan maqaanuu taayee namaan fakkaatu baay'ee kun maqaan hangaasaa singikkoo sikkaasa kun doktora biyyi diqqaa akkasa biyyii hunda isii jibbe irraa gale biyyi kuullo jennee waamuu fi kaan dalagataa maal jennee waamna ilmaan garagataa namnu lamaa tuqe maaluma abdata boru rabbiin fuudhee jahannamitti gataa akka soban jenne quraana dubbata aalimni rabbiillee gosaan ilaalamaa hojii buchulloota ilaaliyaa namaarraaf si fakkaatte hin ooltu nadaamaan dhabasi haa godhu rabbumti aalama Ashabar ke fuula jaalawan keenya ilmaan Oromoo bakka jirtanii sagantaan teenya isinaalee sooraan tana qophiin nuti qabannee isin biraan ga'uuf dhufne geeraarsa afaan Oromoo waan haaree waan nurraa argachuu dandeessaniif jecha sabiskiraab nu godhaa chalaanii keenya DMG Bayan Show